mal malisa malga malisa mal malisa mal malisa ma alme malisa mal malisa hararge malisa. Duraan dursee gaa yeroodhaan jalqabuu keenyatti dhiifama siin gaafanna. Dhiifama nu gootuunti. Maa caallistarre? Eshi duraan dursee akka hunda dandeenyu nu godhee kana siin nu ga'e Waaqayyoo haadha isaa wajjin haa galatoomuun jedha. Guyyaa har'aa kana sitti walitti qabamnee wareegamuu Hacaaluu Hundeessaa waggaa 5ffaa fi badhaasa Hacaaluu Hundeessaa 4ffaa ibsa isinii gochuu fi isinis waamicha keenya kabajanii asitti argamuu keessaniin maqaa faawundeeshinii Hacaaluu Hundeessaatiin guddaa galatoomaa isiniin jenna. በመጀመሪያ ሁሉን እንድንችል አድርጎ እዚህ ያደረሰን እግዚአብሔር ከእናቱ ጋር ይመስገን እላለሁ። ዛሬ እዚህ የተገናኘ ነው የሀጫሉ ሁንዴሳን 5ኛ ዓመት መታሰቢያ በማሰብና የ4ኛ ዓመት አዋርድ ምክንያት በማድረግ የመግለጫ ልንሰጣችሁ ነው። እናንተም ጥሪያችን አክብራችሁ እዚህ በመገኘታችሁ በሀጫሉ ሁንዴሳ ፋውንዴሽን ስምና በሀጬ ስም እናመሰግናለን እንላለን። በቀጥታ እንግዲህ ወደ መግለጫው ለመሄድ መጀመሪያ ወደ ገላና አስተላልፋችኋለሁ ማለት ነው። አየ አርከፉኔ በጋጅና ጋወሉ አርጌ ኩን ኢብሳ ሚዲያ ቦርዲን ፋውንዴሽን ሀጫሉ ሁንዴሳ ሰበባ አዋርዲ ቆጴሱ ጉያ 22 ወጠበጂ 22 ገገፈሙን ኢብሳ ክስኒ ከኑ ፈስቲ አርጋምኔ badhaasa Hacaaluu Hundeessaa marsaa arfaffaadha kuni. Badhaasni kuni waggaa waggaan waxabajjii 22 kan geggeeffamu guyyaa Haceen itti wareegame sababeeffachuu fi kaayyoo Hacaaluu itti fufsiisuudhaaf kan faawundeeshiniin Hacaaluu bu'uureffatedha. Badhaasni Hacaaluu Hundeessaa dameelee 11 of jalaa qaba. Dameeleen 11 kunis albama waggaa, wallee waggaa, wallee aadaa, wallee ammayyaa, wallisaa cimaa waggaa, wallistuu cimtuu waggaa, wallisaa yookaan wallistuu cimtuu haaraa, qindeessaa cimaa waggaa, qindeessaa muuziqaa jechuudha. Viidiyoo sirba filatamaa waggaa, sinemaatoogiraafii filatamaa waggaa, kiroogiraafii cimaa yookaan cimtuu waggaati. Kana malees muuzikirii badhaasa adda ta'e hin qabaa. Badhaasa umurii guutuu yookaan life time achievement kan jedhamu sin qaba. Damee 11 alatti jechuudha. Sirboonni yookaan kan waliin dorgomsiifaman kuni sirboota bitootessa 22 bara 2016 hanga bitootessa 21 2017 gidduutti bahan yoo ta'u, calalliin duraa ogeessaan calalamee abbootii seeraatiif ergama. Haalli calallii albamoota 5 dabalatee sirboota 300 ol ta'an walitti qabamaniiru. Sirboonni kunneen weebsaayitii irratti kan galmaa'anii fi keessaan kan ergamanii yookaan funaanamanidha. Dameelee kana keessatti abbootii seeraa yookaan gulaaltonni yookaan wanni qaamni abbootii seeraa waan kana ilaalanii abbootii seeraa 35 of keessaa qaba. Marsaa tokkoffaatti abbootiin seeraa ogeeyyii artii ta'an sirboota irratti kallattii 5 hanga 9 dameelee ergamaniif hunda irratti qabxii kennu. Marsaa lammaffaa irratti abbootiin seeraa jiran irratti abbootii kabajaa yookaan top 10 irratti qabxii ni kennu. Top 10 keessaa immoo top 5 fi haala qabxii ittiin adda bahaniin sagalee uummataatiif ni dhiyaata. Haalli qabxiin itti kennamu parsantii 90 ogeessota seeraatiin yookaan abbootii seeraatiin kennama. Parsantiin 10 sagalee uummataati. Filannoo uummataatiif sirboonni bahan yookaan dameeleen bahanii damee 11 keessaa 7. Isaanis albama waggaa,
wallee aadaa, wallee ammayyaa, weellisaa cimaa waggaa, weellistuu cimtuu waggaa, weellistuu haaraa yookaan baranoo fi kiroogiraafii. Dameeleen arfan hafan irratti ogeessotaan qofa qabxiin kan kennamu ta'a. Isaanis wallee waggaa, qindeessaa cimaa waggaa, viidiyoo sirba filatamaa waggaa fi sinemaatoogiraafii filatamaadha. Kanaan alatti sirboonni barana ba'an keessaa walleen lama filannoo kanaaf yookaan dorgommii kanaaf hin dhiyaanne. Sababni isaa sirbi tokko nama lamaan sirbame. Sirbi furtuu jedhu Shukurii Jamaalii fi Hawwii Echi Qananiitiin sirbame. Sirba kana lamaanuu iddoo tokkotti dorgomsiisuu waan hin danda'amneef ulaagaa awaardii Hacaaluutiin keessaa hafeera. Kan biraas Elsaa Nugusee fi Meetii Yoosef kan jedhamtu Dammulee sirba jedhamu lamaaniin waan sirbaniif lameen kun hin dhiyaanne. Gabaabumatti ibsi miidiyaaf har'a kenninu kana fakkaata. Horaa bulaa deebanaa. በጣም እናመሰግናለን። Isaanii maanaajara faawundeeshinii Hacaaluu Hundeessaati. Amaariffaan akkuma ibsanii gara isaaniitti isinitti dabarsanii jira. Maqaan isaanii አመሰግናለሁ። እኔ እጩ ዶክተር ኢንሳ ደቻሳ ባኢሳ እባላለሁኝ። ቅድም እንደተገለጸው የሀጫሉ ሁንዴሳ ፋውንዴሽን ኤክስኪዩቲቭ ዳይሬክተር ነኝና አሁን ዛሬ እዚህ የተገኘ ነው የሀጫሉ ሁንዴሳን አዋርድ በየአመቱ ሰኔ 22 ይከበራልና ለዚህ መግለጫ ለመስጠት ነውና የተገኘ ነው። ስለዚህ የሀጫሉ ሁንዴሳ አራተኛ ሽልማት ወደ 11 ዘርፎች የያዙ ሲሆኑ አንደኛ የአመቱ ምርጥ አልበም ሲሆን፣ ሁለተኛ የአመቱ ምርጥ ዘፈን ወይም ደግሞ ግጥምና ዜማ ደራሲ ይሆናል። ሶስተኛ የአመቱ ምርጥ አቀናባሪ፣ አራተኛ የምርጥ ባህል ዘፈን፣ አምስተኛ ምርጥ የዘመናዊ ዘፈን፣ ስድስተኛ የአመቱ ምርጥ የወንድ አርቲስት፣ ሰባት የአመቱ የምርጥ የሴት አርቲስት እና ስምንት ምርጥ የአዲስ ወንድ ወይንም የሴት አርቲስት ሲሆን፣ ዘጠነኛ ምርጥ የአመቱ የሙዚቃ ቪዲዮ ዳይሬክተር፣ አስረኛ ምርጥ የአመቱ ሲኔማቶግራፊ በሙዚቃ ቪዲዮ፣ 11ኛ ምርጥ ውዝዋዜ ሲሆን እንዲሁም ሙዚቃ ኬር እና ላይፍ ታይም በውስጡ የያዘው ነው። ለውድድሩ የቀረቡት ዘፈኖች ከመጋቢት 22 2016 እስከ መጋቢት 21 2017 የወጡ ዘፈኖች ናቸው። የመጀመሪያ መጣሪያ በባለሙያዎች ሲደረግ የመሰባሰብና የማጣሪያ ሂደት 5 አልበሞች ጨምሮ ከ300 በላይ ዘፈኖች ተሰባስበዋል። ዘፈኖቹ በዌብሳይት ላይ የተመዘገቡና በውስጥ የተሰባሰቡ ናቸው። ስለዚህ የተሰባሰቡት ዘፈኖች በባለሙያ ከተጣሩ በኋላ በሚመለከታቸው ዘርፍ ውስጥ የተመደበው ወደ ዳኛ በመላክ በሁለት ዘርፎች የሚታዩ ናቸው። በእነዚህ ዘርፎች ውስጥ 35 ዳኞች ወይም ባለሙያዎች ተሳትፈዋል። በአንደኛ ዙር በእያንዳንዱ ዘርፍ 5 እስከ 9 ዳኞች የሙዚቃ ባለሙያ ተሳትፈዋል። በሁለተኛ ዙር ግን ባሉት ዳኞች ላይ 2 ተጋባዥ ዳኞች ተጨምሮ ቶፕ 10 ላይ ነጥብ ይሰጣሉ። ከቶፕ 10 ውስጥ ቶፕ 5 በውስጣቸው ለህዝብ ድምጽ ይወጣሉ። የድምጽ አሰጣጥ 90% ለህዝብ በባለሙያዎች ይሰጣል። ከ10% ለህዝብ ይፋ ይሆናል ማለት ነው።
ለህዝብ ድምጽ የሚቀርቡት 7 ዘፈኖች ናቸው። እነሱም የአመቱ ምርጥ አልበም፣ የአመቱ ምርጥ ባህል ዘፈን፣ የአመቱ ምርጥ ዘመናዊ ዘፈን፣ የአመቱ ምርጥ ወንድ አርቲስት፣ የአመቱ ምርጥ የሴት አርቲስት፣ የአመቱ ምርጥ አዲስ ወንድ ሴት አርቲስት፣ የአመቱ ምርጥ ውዝዋዜ ሲሆኑ ለህዝብ ይፋ የማይወጡ የአመቱ ምርጥ ዘፈን ግጥም እና ዜማ ደራሲ፣ ምርጥ የአመቱ የሙዚቃ ቪዲዮ ዳይሬክተር፣ ምርጥ የአመቱ ሲኒማግራፊ በሙዚቃ ቪዲዮ፣ የአመቱ ምርጥ አቀናባሪ ሲሆኑ የድምጽ አሰጣጥ ቅድም እንደተጠቀሰውና እንደተገለጸው በዌብሳይት ላይ የሚገኝ ይሆናል። ሌላ ቅድም በኦሮምኛ እንደተገለጸው 2 ዘፈኖች ተመሳሳይ ዘፈኖች በአንድ ጊዜ የወጡ ሲሆን እነሱ ለውድድር አይቀርቡም። እነሱም ፉርቱ የተሰኘው ዘፈን በሽኩሪ ጀማልና በሀዊ ቅና የወጣና እንዲሁም ሌላው ደግሞ ደሙሌ የተሰኘው ዘፈን በአርቲስት ኤልሳ ንጉሴና ሜቲ ዮሴፍ የተሰሩ ናቸው። እናመሰግናለን። asirratti namoonni gaaffii qabdan gaaffii keessan dhiyeessuu dandeessu. ጥያቄ ያላችሁ ሰዎች ጥያቄ galatooma wantin gaafachuu barbaadu gaaffii lamaadha. eenyu jennu eessarraa? Abdii Xaahiriin jedhama Ibisiirra. Gaaffiin inni tokko faani kan asiin duraarraa maaltu adda godha? Hanga ammaa kan geggeeffameen maaltu sabbarana kan adda godhu maalidha kan jedhu. Malmallisa malmallisa malga mallisa malmallisa malmallisa ma alme mallisa malmallisa hararge